Hayyee akkam jirtu kun Black Lion Oro TV subscribe like share gochuu keessan dagatina. Har'a anthropology chapter 1 yookaan unit 1 deebinee irra anthropology introduction anthropology and subject matter jedhu kana waliin ilaaluudhaaf deemna jechuudha. So moduliin revised ta'eera, modulii revised ta'e san ilaaluudhaaf deemna jechuudha. Chapter 1 Kegelu by saying that definition, scope and subjects of matter of anthropology keedudhaan eegala jechuudha. So har'a irra fiignee ilaalla. Ijoolleen baay'ees qormaan nurra ga'ee jira. Akkuma dandeettaniin hojjedha waan jettaniif haaluma isin gaafattaniin isin bira ga'uudhaaf ni yaalla jechuudha. So daddafnee ilaaluudhaaf main topic qofa ilaaluudhaaf deemna jechuudha. So definition, scope and subject of matter of anthropology. Anthropology subjective matter and definition keedu kana scope isaallee yookaan scope isaatiin waliin ilaaluudhaaf deemna jechuudha. So definition and concept in anthropology kana eegalu. Anthropology jecha Greek irraa dhufeedha. Jecha Greek lamarraa dhufeedha. Tokkoffaan kana isa anthropology jedhu, anthropos jedhu, lammaffaan logos. So anthropos jechuun ilma namaa yookaan humankind jechuudha. Haa ta'ullee logos jechuun study dha jechuudha. Kanumaan jechi kana translate goonee gara Oromiffaatti beeknu anthropology jechuun qorannoo ilma namaati. History irraa adda garuu qorannoo ilma namaati. History irraa maaltu adda isa godha jedhu waliin ilaaluudhaaf deemna jechuudha. So anthropology means the reason about human self. Waa'ee ilma namaati. Sababa ilma namaati. Anthropology ka uumame sababa ilma namaati. Ka qo'atus main scope isaa ilma namarratti kan hundaa'edha jechuudha. So anthropology root word isaa kan fakkaate. So anthropology irratti main topic maalidha kan jedhu ilaalla. Anthropology definition of it. So this is the best definition. What I am going to tell you that anthropology is the best. Anthropology have the best definition, which is precise and clear definition to describe anthropology beyond its ambiguousness. You can ambiguous ta'uu kan daangaan isaa beekamuudha bulle anthropology kanarratti definitionoonni scholaristoonni yookaan warroota definitionii kennaa jiranii baay'een isaanii kan warratti galanidha jedhee amana modulichirra akka barreeffame jechuudha. So anthropology is a study of people, their origin, their development and their contemporary variations whenever and wherever they have been found. Anthropology qorannoo ilma namaa taasisa. Yoo qo'atu ka'umsa ilma namaa, guddinni ilma namaa fi jijjiirama ilma namaa keessa darbe bakkee kamittus yeroo kamittu argamu waa'ee ilma namaa qo'ata jechuudha. So from this definition we understand that the main scope or the main emphasis of anthropology is about mankind, not about animals or aliens who found beyond our earth. Iddoo kana isa qabuu dandeessanii jechuudha. Waa'ee aliensiin qo'atu, waa'ee aliensiin qo'atu, waa'ee beeyladoota qo'atu, main emphasis isaa akka qo'atu waa'ee ilma namaati jechuudha. So asumaan garuu wanna tokko isin barbaada. If you are interested to know what mean aliens yookaan aliensiin maalidha Oromiffaan nu bira ga'a kan jettan taanaan waa'ee aliensii, waa'ee scientific description beekuudhaaf yoo fedhii qabaatan yeroo dhiyootti haala bareedaa ta'een detailidhaan Oromiffaan sin bira ga'uudhaaf yaalla jechuudha. If you are interested, write the comment below. Please write comment keessan barreessaa. Waa'ee aliensii yookaan uumamoota addaa nama ala ta'anii, intelligensii ta'anii, speesiiwwan garaagara keessa jiraatanii jedhamanii amamanii namni jiraatu jedhee kaa'amanu san isin bira ga'uudhaaf yaalla. Scientific description garaagara isin bira ga'uudhaaf ni yaalla. Sanirratti beetar ta'anii hojjetuudhaaf hin dhufna jechuudha. If you are interested to know, please write on the comment. Commentii jala beekuudhaaf yoo barbaaddan nu barreessaa isaan isin deebi'a. So anthropology ka qo'atu waa'ee ilma namaati. Anthropology is study about the people's origin, development and their contemporary variation wherever they have been found. Bakkee kamittu yeroo kamittu argaman waa'ee ilma namaa qo'ata anthropology. So anthropology disciplinii jirtu.
irraa ka'es adda godhu maalidha? History irraa maaliin adda ta'a jedhuuf mi'aalaan. Anthropology investigates the strategy for living that are learned and shared by the people as human being as human social group jedhu kan. Anthropology study ka godhu strategiyoota garaagaraa namni jiruudhaaf strategiyoota garaagaraa fayyadaman strategy sanawwan yookaan malaawwan san ni qo'ata jechuudha. Isarratti emphasis kennee qorannoo taasisa. Lammaffaan examine the characteristics that human beings share as a member of one species and the diverse way living in the different environment. Waa'ee ilma namaa characteristics ilma namaa qo'ata jechuudha. Lammaffaan analysis the product of social group. Oomishaawwan yookaan product ilma namaa akka ta'an ni qorata. Fakkeenyaaf akka kaalcharii qo'ataa, amantaa qo'ataa, duudhaawwan garaagaraa, institushinoota qubaa iddirri fa'aa jennee ammoo isa fa'aa ni qo'ata jechuudha. Piraaksisoota garaagaraa ni qorata jechuudha. So anthropology is the broad and ambiguous subject. Anthropology subject is a guddaadha yookaan bal'aadha. So anthropology generally wanna sadiin qabuu dandeettan. Tokko anthropology study about past, present and future dha. Lammaffaan anthropology spatial variation isa baay'ee bal'aadha. Deezertii kaasee poolaarii dhumaa yookaan isa lafa gogogaa jedhurra kaasne haga isa lafa cabbii qaburra deemee kan qo'atudha jechuudha. So anthropology gooliin isaa maalidha? Anthropology qo'atuun goolii maal qabaa? Maaliif qo'atamaa yoo jettani anthropology the ultimate goalidha. Ultimate goal of anthropology is to develop an integrated picture of human being. A goal of encompasses of almost infinity number of questions about aspects of our existence here. Laala anthropology ka qo'atamuuf tokkoffaan informationii yookaan haala ilma namaa beekuudhaaf lammaffaan questionoota kaasaa jirtaniif deebi'aa ta'uudhaaf. Uumamni namaa namni eessaa uumame jedhanii gaafii filosofii yoo kaaftan ta'e deebiin anthropology isiniif laatuuf yaalaa jira jechuudha. So let's see the two kind of slide jedhamu kan definition anthropology bareeda karaa lamaatiin osoo ibsine anthropology definition isaa bareeda jedhamu tokko anthropology discipline that produce knowledge about the actual biological and cultural variations through the world. Addunyaa kamittuu yookaan addunyaa kamittuu garaagarummaa baayoloojii, garaagarummaa kaalcharii qabu kana hunda qoratee nu bira gahaa yookaan nu bira geessuudhaaf yaala yookaan deebiiwwan kaafnuudhaaf deebii nu laata jechuudha. Secondly, anthropology offers method and theoretical perspective enabling participants to explore, compare, understand and solve social problems. Anthropology karaawwan yookaan theoretical perspective garaagara nuuf dhiyeessee isaaniin fayyadamnee akka waliin compare goonu, understand goonuu fi rakkoowwan jidduu kan jiru akka furruus nuuf taasisaa jechuudha. So these are the two ways of describing anthropology jechuudha. Anthropology karaa lamaan kana ibsamuu danda'u jechuudha. Secondly, we are going to see the more detailed history of anthropology. Anthropology eessaa dhufee anthropology maalidha kan jedhu kana isin osoo ilaaluudhaaf yaaltanii baay'ee bacaallee barbaachisaadha jedhee naamanu. Anthropology kaamureef kaasuudhaaf yaalle seenaawwan ni darbe xiqqoo ilaaluudhaaf yaalla irratti fiffignee ilaalla sa'aatii baay'ee sirriitti hin finnu. Is tokkoffaa is like as a sociality social science akka history wal fakkaata. Haa ta'ullee anthropology recent discipline kan dhiyootti discipline yookaan fiildii dhiyootti dhufedha jechuudha. Anthropology fiildii isa dhiyootti dhufedha. Yookaan dhiyoo kanatti kan uumamedha. Yookaan 20th century keessa yookaan jaarraa 20ffaa keessa kan dhufedha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. But it has important foreigners in the historiography, geography, travel, writing, philosophy, the represents of earlier times. There are in many cases where many ways of writing history of anthropology, just as in any given society, there is existing of competing visions of national history or maze.
Anthropologiin faayidaa garaagaraa qaba akkuma reefu yaaluuf yaalle. So anthropologiin jaarraa 20 keessa saabjektii dhufedha. Saabjektoota baay'ee keessallee hirmaannas qaba, hirmaatas jira jechuudha. So meeziiwwan garaagaraa akka garuu anthropologiin baay'inaan gara ilma namaatti gahuudha eegalee jaarraa 20ffaa keessa ta'ullee garuu ka'umsi isaa baay'eedha jedhanii amanamu. Enlightenmentii European keessatti tokko jedhamee ka'aa jiru jechuudha. European Enlightenment yeroo Industrial Revolution jaarraa 18ffaa keessa jecha. Other world claim that anthropology didn't rise from since akkuma argitan anthropologiin jaarraa 18ffaa aga ga'utti homaa anthropology jennee waamuu hin dandeenyu yookaan maqaa isaa moggaafamne namoonni garaagara qo'annoo yookaan qorannoo garaagara taasisanii jedhan. So anthropologiin haala kanaan yoo ibsuudhaaf seenaa isaa yaalle garuu anthropologiin akkuma reefu isiniif yaale anthropologiin mainly countryota western country kan jennu western countryota keessatti kan babal'achaas yookaan achi kaka'eeti like asitti jedhamuudhaaf akka jedhamu France, Great Britain, USA, German biyyoonni tuni ka'umsa anthropologiidhaaf gahee guddaa taphatanii jedha. Maaliidhaaf anthropologiin biyyoota sana ka'umsi isaanii anthropology akka babal'atu maaliif barbaadan ka'e booda laalluuf yaalla garuu ka'umsi isaa biyyoota afran ta'an France, Great Britain, USA and Germany jaarraa 18ffaa keessa jechuudha. Achiin booda isan dura immoo anthropologiin ruutii garaagara qaba jechuudha. Anthropologiin akkuma qaaroo Greek irraa dhufe anthropologiin qorannoowwan babbarreessitoota garaagaraatiin fayyadamanii anthropologii qorataa turan. Inni tokkoffaan warra Giriikota jarri warra baay'ee seenaa irrattis beekamtuudha. Greek, Rome, Hebrew philosophy and social thinker warra jedhaman kun ka'umsa anthropologiidhaa fi jarris gahee guddaa taphataniiru jechuudha. Great Ascent jedhaman kan Great Ascent, Medieval Greek, Rome, Hebrew philosophers and social thinker warra jedhamu kun warra ruutii anthropologiif kan beezii ka'anidha jechuudha. Jarri France, Great Britain, German and USA jennee waamnu biyyoonni kun ka'umsa babal'achuu isaa ta'aniif malee ruutoordiin yookaan workii isa beezii ta'u kan hojjetan biyyoota like seenaawwan keessa akka beeknu like Great Ascent, Medieval Greek, Rome, Hebrew and social thinker warra jedhaman kun baay'ee gahee guddaa taphataniiru anthropologiidhaaf jedha. So enlightenmentii kana argineerra. So anthropologiin akka profeshiniitti yoomirraa kaasee hojii irratti oolu ka'umsi isaa jaarraa 18ffaa babal'achaa dhufe. Garuu haa ta'ullee warri Giriikillee irratti taphataa ture yookaan gahee isaanii taphataa turanii. Warri Ameerikaas, Faranjis, Great Britanis illee dabalatee gahee isaanii taphataniiru. Haa ta'ullee anthropologiin gara profeshinii yookaan namni akka koorsitti yookaan barnootatti kan gahee galame yookaan qorannoon baay'ee kan irratti taasifamaa dhufe discovery of Darwin evolutionidha. Theory of Darwin theory of evolution ka'ee kanarraa ka'ee anthropologiin asirra kaasee yookaan jaarraa 1870 irraa kaasee gara profeshiniitti guddateera. So jaarraa 1850 irraa kaasee jennee dubbataa turre. Haa ta'ullee akka profeshiniitti immoo kan guddate waggaa 20 booda jaarraa achuma keessa ta'e 1870 irraa jechuudha. So sababa Darwin's theory of evolutionidhaan ka'e anthropologiin theory professionaltti siquu danda'eera jechuudha. Theory irraansee gara profeshiniitti dhufuu danda'eera. So during the formative years, anthropology became professional in museum case. Yeroo professionii eegalu qorannaa isaa qorataa yookaan qorannoo taasifamaa ture muzeemii keessadha. Qorannaan taasifamaa kan ture muzeemii keessatti. Haa ta'ullee muzeemiiwwan kun kan argaman baay'een isaanii South America, North America fi Europe keessatti warra muzeemota argaman keessa akkuma reefu eeruudhaaf yaalle profeshiniitti eega ceeree booda profeshinii irraa ka'ee anthropologiin
babal'ataa dhufe profeshinii sana yoo eegalamu namoonni qorannoo taasisaa turanii fiildii ba'anii osoo hin taane muuzeemoota garaagaraa like South North Amerikaa fi Irooppii keessatti bakkee argaman muuzeemoota garaagaraa keessa qorannoo taasisaa turanii jaarraa 18ffaa keessa yookaan 1870 fi 1880 irraa jedha. So, early anthropologists mainly study small communities who technologically simple society. Anthropologiin yeroo duraa kan qo'ataa sooshaala yookaan gosa namaa kan qo'ataa turanii kan simple society like non-industrialist jennu kana jara san qo'ataa turedha. Such society often called by virus yookaan virus name garaagara kennama. Virus name kuni yookaan maqaawwan garaagaraa kennamu keessa tokko warra simple society jennu keessa tokko traditionalist, non-industrialized, simple society jedhanii waamamaa turanii jedha. Anthropologists early 90s yookaan jaarraa achuma keessa ta'e 19 duwwaatti emphasis the study of social and cultural difference among human group jedha. Anthropologiin jaarraa 19ffaa immoo kan qo'ataa ture waa'ee ilma namaa ta'e kaalcharii isaa sooshaal guruupii keessatti jiru kan differensiis sooshalii kaalcharii guruupiin tokko irraa qabu qo'ataa turedha. Here many of indigenous people of non-western world and their social and cultural future were studied in detail and documented. Seenaa warra non-westernized yookaan biyyoota akkuma reefu yaalle namoota yookaan gosa yookaan guruupii simple society jennu seenaan isaanii qoratamaa dookumentii ta'aa ture. Haala qorannee dookumentiitti goonu sun immoo maqaan isaa ethnographyidha jechuudha. Waa'ee kaalcharii fi society qo'attee yoo fiildiidhaan qo'attee diiteelii isaanii qabaatee dookumentaan gootu taanaan jedha. It's called ethnography jennee waamuu dandeenya. By the middle of 900, however, the anthropologists attempt to discover universal human pattern and the common biopsychological traits that bind all human beings. This approach called ethnography. Ethnography fi ethnologiin garaagarummaan isaanii ethnography'n qorannoo qoratee qorannoo sun dookumentii godhee ka'a. Yookaan comparative accountii wayitiin kan lafa ta'aa jiru jechuudha. Haa ta'uti ethnologiin immoo kan qoratame faayilii jiru san fudhatee compare godha yookaan gosa asitti qoratamee jiru fi gosa san bira garaagarummaan isaanii maali tokkummaan isaa maali kan jedhu kan qoratu ethnographyidha. Ethnologiin comparisonidha. Yookaan ethnologiin dhiifama ethnologiin compare godha. Ethnography'n immoo dookumentii godha yookaan comparative godha. Comparative accounts of social and cultural history of mankind jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. So, anthropologiin kanumaan kan ibsamu gahaa miti garuu diiteelii isaa ilaaluudhaaf jenna. Ethnography fi ethnology kan jedhu kan chaaptarii 2 keessa diiteeliidhaan ilaalla. Jarri tun under socio-cultural anthropology field jedhamu jara ramadamti san jala sirriitti ilaaluudhaaf deemna jechuudha. So, in Ethiopia, professional anthropologist has been studying culture and social on more intensive level since late 1915. Almost inevitable initial emphasis was ethnography and the description of specific custom and culture way of life. So, anthropology Itoophiyaa keessallee qoratamaa ture. Namoonni saayinsisoonni Itoophiyaas qorataa turte. Jaarraa 19 yookaan 1950 irraa kaasee qorataa turte. Jarris kan qorataa turte waa'ee describing specific custom fi culture of life malee diiteelii qorataa turre. Qorataa turte haala customii guruupii tokko, culture guruupii tokkoo fi haala jireenyaa guruupii tokko qorataa turte. Saayinsisoonni anthropology of Itoophiyaas kennu kan yookaan Ethiopian anthropologist kan jennu. So, scope and subject matter of anthropology. Kana chapter tokkoffaa yookaan chapter 1 jalatti kan jirudha. Chapter 1 bal'aallee miti garuu ta'ullee chapter 1 waliin fixuudhaaf har'a ni yaalla. So, chapter 1 agas mara bal'aa miti. Isin baay'ee qo'atu isinirraa barbaachisaa garuu ta'ullee nu akka recap yookaan immoo
qo'attanii booda akka yaada san isin gabbisuudhaaf isin gargaaraaf isin bira gahaa jirra jechuudha. So like, subscribe, share gochuu keessan dagatinaa, hiriyoota keessan bira nu gahaa, nu jajjabeessaa, haaluma isin nu jajjabeessaniidhaan fooyyessinee isin bira gahuudhaaf yaalla jechuudha. So har'a chapter 1 part 1 ka dhaabbannu scope and subjects of matters of anthropology. So let's stop here and we come to next part on the same day. I think we are working on it. Chapter 1 partii lammaffaa isin biraa gahuudhaaf hojjetaa jirra. Isa partii lammaffaa isin biraa dhaqqabna. Nu waliin tura. Har'a chapter 1 ka dhaabbannu scope and subject of matter ka jedhu irratti jechuudha. Isin dubbisaa diteelii haala bakkee isin miss gootanii isin gargaaruudhaaf isin bira gahuudhaaf yaalaa jirra. Kan irratti deemaa baay'inaan diteelii deemuu baannus akkuma faayinaaliidhaaf yookaan qormaata darees ta'e yookaan viidiyoota garaagaraa fudhattaniidhaaf isin jabeessaan jedhuudhaafi. So like, subscribe, share gochuu keessan dagatinaa. Chapter 1 partii lammaffaatiin waliin deebinaa jechuudha. Hayyee galatoomaa.